Ayyaana cuuphaa guyyoottan muraasa booda kabajamu sababeeffachuun sagantaan duula qulqullinaa bakka bultii taabota jaarmeedaatti gaggeeffamee jira. Abbootiin amantaa hojii qulqullinaa kanarratti argamanis ayyaanichi cuuphaa hambaa biyyi keenya ittiin beekamtu kun qabeenya hunda keenya waan ta'eef ayyaanichi karaa miidhagaa ta'een akka kabajamuuf amantaa osoo waliin qoodin akkuma kaleessaa duula qulqullinaa irratti hirmaachuuf dhufne jedhan. ይህ በዓል የአንድ ሃይማኖት በዓል እንዳልሆነ ሁላችንም እናውቃለን. Ayyaanni kun ayyaana amantoota tokko qofaa akka hin taane ni beekna. Fakkeenyaaf Idaal Faxir yeroo istaadiyeemitti kabanyu warri Ortodoksii, warri Kaatolikii, Pirootestaantirraa abbootiin amantaa argamanii nu waliin qulqulleessu. Hawaasni Musliimaa ayyaanicha akka kabajuu nu taasisu. Nuyis amma kan iddoo kana qulqulleessuu qabu hordoftoota amantaa Ortodoksii qofa miti jennee kanaaf kan qulqulleessuu as dhufne. Kunis qabeenyaa fi hambaa keenyadha. Bakka kana qulqulluu fi miidhagaa taasisuun kabajamuu qaba jenneetu mana amantaa keenya bakka buunee asitti kan argamneef ለዘመናት ብዙ ዋጋ የከፈሉ አባቶች baroota dheeraa gatii guddaa kan kaffalan abbootiin keenya waaqa isaanii kan sirnaan waaqessan hawaasa isaanii wangeela labsuun kan tajaajilaa turan isaan yaadachuu qabna. Hojii isaanii fakkeenya gaarii qabu hojjechuu qabna. Biyyi keenya Itoophiyaan har'a kan nurraa barbaaddu tokkummaaf nageenyadha. Ayyaanichis kana agarsiisa. Guddinaa fi nageenya biyyattii daangaatti amantaa saalaanii fi sanyiin osoo waliin qoodin socho'uu qabna kan jedhan abbootiin amantaa kunneen ayyaanichi nagaan akka kabajamuufis qindoominaan kan hojjetan ta'uu kaasaniiru. ለሀገራችን ሰላም በአንድነት እንቆም እንዲህ ሲሆን ነው የሚያምርብን. Nageenya biyya keenyaaf tokkummaan haa dhaabbannu. Yeroo akkas ta'uudha kan nurraa bareedu. Waaqayyoos waan gaarii nuuf godha. Tokkummaadhaan nageenya biyya keenyaaf ni hojjenna. አንድ ሰው ሀገሩን ወደድኩኝ የሚለው የሀገሩን ሰላም ሲጠብቅ ነው. Namni tokko biyya nan jaalladha kan jedhu nageenya biyyasaa yoo eegedha biyyasaaf waardiyaa yoo dhaabbateera. Kanaaf hundi keenya nageenyaa fi tokkummaa biyyaaf mootummaa fi qaamolee nageenyaa cina dhaabbachuun nageenya mirkaneessuu qabna. Lammaffaa ayyaanni kun hanga xumuramuttis tumsa barbaachisu taasisuun nurraa eegama. Mana lubummaa waliigalaatti itti aanaan hojii raawwachiisaa Luba Balaay Mokonnin deeggarsa maallaqaa fi ogummaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee ayyaanichi karaa miidhagaa fi tasgabbii qabuun akka xumuramuuf waggaan taasisaa jiru galateeffatanii jiru. ከጽዳት በኋላ የሚተከሉ ድንኳኖች Qulqullina kana boodas dunkaanonni dhaabbatan bakki bultii taabotootaa iddoo luboonni bulan kan baasii guddaa gaafatu bulchiinsi magaalaa Finfinnee bilisaan baajataa fi ogeessa ramaduun nuuf hojjechiisuu eegalaniiru. Kanaaf immoo galanni keenya guddaadha. Manni amantaa Ortodoksii haadha fi mana amantaa ishee duraati jedhanii bakka hundatti dubbachuun isaanii tokkummaa Itoophiyaa fi amantaaf shoora olaanaa qabaachuu Luba Balaay kaasanii ayyaanichi hambaa biyya keenyaa fi addunyaattis jedhanii jiru. ገበ የጥምቀት በዓላችን ayyaanni cuuphaa yuuniskootti galmaa'e qabeenya Itoophiyaa fi hambaa addunyaatiif nuuf immoo kan itti boonnu ibsituu keenyadha. Ayyaana kana waliin kabajuun keenya immoo addunyaaf fakkeenya ni taana. Maqaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi maqaa koonis galatoomaan jedha. Namoonni hojii qulqullinaa irratti hirmaatanis akkuma hojii qulqullinaa kanarratti hirmaatan ayyaanichi nagaan akka xumuramuufis kan hojjetan ta'uu kaasanii jiru. Ayyaanni kun saabonni keenya akka nagaan ba'ee akka nagaan karaa manaatti galu goonni ejjete taasisaa keenya akka eegu salaalafan. Waxaatiinis ta'ee dubartoonnis ta'ee manguddoonis ta'ee hundumtuu taasisaa keenya tokko hin jira akka taasisaan keenya akka saabonni kun nagaan nu ba'ee nu galutti cinaa teenyee jennee akka nu galu ina kabbarraa kanaan salaalafan.